waqti guyyaa inni asii Itoophiyaa dhaqutti adani gabuute kana jechuun ammoo iyyaafannoo hundaa odeeffannoo isaa eessa deemaa nama itti jira nama isii gargaaru jira walumaa galaani kanaaf ammoo erga namni akkana taatee waan kayrii isaa itti muudhaaf itti muudidee waan sharrii jara gargar baasu malee itti muudidee osoo Furdoftoota kiyya Sayidoon funduuqa dhaqnaan jedhee funduuqa dhaqee Sumayyaa bakka isheen jirtu dhaqnaan jedhee funduuqa dhaqee deebi'ee jechuudha. Sumayyaa dhabee deebi'ee jechuudha. Anammoo isii barbaada jechuun osoo hin ta'in nama barbaadu deema osoo hin jedhin qabachuudhaaf deemaa jedheeni duraanii karaan ayyaaleen ammoo naa ta'uu didee nan obboleettii xiyya Ziraa jedhee viidiyoo isiillee mul'isee obboleettii xiyyaa guyyaa 3 moo mul'isee akkanatti isin nawaamee jedheen jechuudha walumaa galaanii. Jennaan la jarri guyyaa 3 dura as taa'anii guyyaa 3 dura bayanii naan jedhan dhugumaan jechuudha. Tama dhugumaatiitti guyyaa 3 dura bayanii viidiyoo jaayiza godhanii kaanii gizee bayanii kaanii tachii gadhiisan jedha. Jiba qabbaadhee jira walumaa galaanii galaa jechuudha. Dhabee deebi'ee waan ta'eef jechuudha. Akka inni ammoo amanuuf viidiyoo tanallee waraabee jechuudha yookaan mashguulaa yookaan kaslaa nama caalsunu sobeetuma kaman dhaqiin kana dhaqe naan jedhee akka inni fakkeenya yookaan waan hin jenne viidiyoo kanallee karaarra shaaraarra maraara jechuudha. Kanaafuu immoo osoo namni nooraa barta wow jedhu ammoo jidduu kana viidiyoo shaaraarra waraabee jechuudha walumaa galaanii. Kabajamtoota furdoftoota kiyya akka beekne tooraan wajjin turaan affeerraa kooti ammallee ammoo bakka ho'i dhaqee akhiraa laaluu deema jechuudha. Turtii gaarii isiniin jedhama. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabajamtoota furdoftoota kiyya jarri jirtu bakka isin jirtan nageen haa jiraatu. Kabajamtoota furdoftoota kiyya yeroo dheeraadhaaf isinirraa badee jira jechuudha. Duran dursee chaanala kiyyas cufatee ture jechuudha. Ramadaana keessa kaa'ee Ramadaana irraa kaasee jechuudha. Harka cufatee ture haajaa wayii ofumaa cufellee jechuudha magalaani anumatu tasosoo oliga ofu cufe walumaa galaan adsensiidhaa fi bakka mallaqa irraa herreegusan cufe jechuudha walumaa galaani. Lamuu itti barreessee yeroo dheeraan irraa fudhatee akira irratti baname garuu ammoo chaanala hedduutu jira kan an qabu jechuudha kan chaanala baay'eetu jira jechuudha walumaa galaanii garuu ammoo guddichi cufatee irratti dalagu jedheetuma yaa'anii akka mana jibbisiisee dhiisee jechuudha walumaa galaanii. Achumaan ammoo inni illee banamee jira. Hadha ammoo waa'ee Sa'idootii fi waa'ee Sumayyaa irra haasa'uu dhufe jechuudha. Kabajamtoota furdoftoota kiyyaa waa'ee jararraa dubbachuu qaata dhiisee ture jechuudha. Waan kana qarqaaruu eega dadhabnee akka saahibaatitti waan jaraa ol baanee dubbachuudhaan waan faayidaa nuuf qabu tokko argina jedhee osoo callisee jechuudha walumaa galaanii. Viidiyoo Sumayyaan kalee gadhiifte argitanii jirtan jechuudha. Waa wajjin funduuqa bulanii funduuqni illee kun asuma walumaa galaan funduuqa bulanii turanii jechuudha. Achitti ammoo hawwaan funduuqa sanitti argitee walumaa galaan Sa'idootti akka sagalee keette walumaa galaan hawwaan wajjin. Walumaa galaan namoonni qaqarqaaran ni jijjiiranii namoonni gariin qabanullee bahin walumaa galaan almuhim. Kan Sa'idoon dhaqii bakka akkasiitti dandeettuu foolisaan dandeettuu akka isiin hin deemnetti akka goote godhiinaa qabsiisinaan jedhee jechuudha walumaa galaanii. Funduuqa dhaqee funduuqa isin viidiyoo itti waraabdu dhaqee motoraan jechuudha yeroo sana ariifataa dhaqee yoo deebi'u namni maliyyaa na funduuqa ta'uu seenuu hin dandeettu mahayyuu zaguutuun isaanii naan jedhee kan ani reception warraa la deebisan jechuudha walumaa galaanii ammoo ani obboleettii xiyyeetu siraabi jedhee viidiyoo Sumayyaa kanatti mul'isee waa hunda addaan baafadhee deebi'e jechuudha. Garuu ammoo wanni ittiin deebi'ee waan Sa'idoo fayyaduu miti viidiyoo mata duree ammoo isinirraa waraabee ture jechuudha. Mata duree tokko waraabee ture waan isa fayyaduu miti jechuudha walumaa galaanii guyyaa 3 moo 4 dura waraabdee baatee guyyaa 3 moo 4 dura baatee naan jedhan jechuudha jarri. Yeroo Sa'idoon jarri walumaa galaan yeroo viidiyoo san gadhiiftuttu funduuqa san jijjiirtee guyyaa 2 akkana tokko bultee turte jechuudha walumaa galaanii. Kanaaf ammoo Sa'idoon illee waan jedhu wallaalee tuma jechuudha viidiyoos karaa irratti mareessan illee argitanii jirtan jechuudha kanuma wajjinuu. Kanaaf ammoo Sa'idoon illee waan jedhu wallaalee tuma jechuudha walumaa galaan viidiyoo kanallee asuma maree isas karaa irra keessee funduuqa dhaqee deebullee inni ni beekaa naannoo karaa irra waan ta'eef jechuudha. Viidiyoo xiqqoo sanillee maree dhufe jechuudha. Walumaa galaanii kabajamtoota furdoftoota kiyya isatu xiqqoo gowwummaan bira dabarse malee silaa isiin ammoo isarraallee fagaannee guyyaa waan inni hojjetu tokkochisaa kan isii jarataru hin jiru namatti mullee walumaa galaan. Osoo beekuu baannee garuu ammoo akka namni itti nu bebeeyna jechuudha namoota walumaa galaan guyyaa duraa isaa achi as deemu isii asii achi deemu
wal bira citaan jechuudha xiyyaaraan bilabsal waqtitti guyyaa inni asii Itoophiyaa dhaqutti adani gabuute kana jechuun ammoo iyyaafannoo hundaa odeeffannoo isaa eessa deemaa nama itti jira nama isii gargaaru jira walumaa galaanii kanaaf ammoo erga namni akkana taatee waan kayrii isaa itti muudhaaf itti muudidee waan sharrii jara gargar baasu malee itti muudidee osoo kiyyaa osoo waan kana ofirraa dhaabee jedhee ilaale jechuudhaan ammoo isima barbaadu kana osoo dhiisee guruun dhayxuu namni waan goonee mijoo tana irratti illee fuudhu walumaa galaan hagana inni wallahi akka ofiititti waa balleessaa guddaa balleessa irratti hin fakkaanne walumaa galaanii ijoollee isaa irraa gargar baasanii akkanatti olii oofuun hin ta'u jechuudha walumaa galaan silaa ijoollee gargar baasanii walumaa galaanii ijoollee abbaa gargar fageessanii waan jidduu argatan illee hin jiru walumaa galaanii inni illee silaa osoo xiqqoo waan kana keessa ofii dho'ifatee sagalee ofiitu dho'ifatee viidiyoo iyyuu waraabuu baatee takka takkaan deemee barbaade irra hin gaya jedhee yaada yoo irra ga'ee iyyuu jechuudha almuhim inshaallah khayriidha garanaan illee ayyuun illee maayii kan akka tokko kunoo jaarsii wallalu jiranii sanillee ammoo keessa bayee awwaannaa keessa dubbadhu hin jiru jechuudha rabbi isaa laaffisu ansuma yaada gafuntuu qabatte osoo asuu qabattee na dho'isillee jettee dhugaa feenaan jechuudha yeroo mana kiyya namni dhokate ima dho'isasii garuu ammoo yoo maslahii jiraattu caalaa isii dho'isuudhaaf rakkooleen qabu garuu maslahii jiraattu caalaa bultii jiraata diigamtota walitti deebisutu caalaa silaanumaa aga danda'e mana kanallee meeshaa kana wajjiinuu dhiisee fi bayaa walumaa galaan takkuu niyyaa kana keessaallee ittillee fuune waan ta'eef jechuudhaan bakka fedhetti wanta laattee ta'ee bakka fedhetti ni jiraadha silaa mana kanallee gatiin dhiisaa fi asumaan yoo isin mana irraallee hajaamiti walumaa galaan hadafa isiillee ni wallaalee walumaa galaan jechuudhaan ammoo isiillee tuquudhaaf miti kabajamtoota furdiftoota kiyyaa asumaan inshaallah khayriidha rabbi khayri haa godhu maramaaf jechuudha waa hundaa isiillee yoo akkanatti walaalumallee taate rabbi haa qajeelchu isaallee rabbi haa laaffisuu garuu osoo nama biraa taate qaata dadhabeeti hafee garuu baay'ee tokko fayyade achi as deemaa asii achi deemuun isaa jechuudha daa'imaa fi dhadhaa kana warrarraa guureetu manuu fida guyyuu jechuudha daa'imaa fi dhadhaa guureetu manuu fida guyyuu jechuudha innillee torbaan tokko yoo inni achi deemu isiillee deebiti daa'ima san fidii koottoo jedhaan guyyuu jechuudha amma qaanfadheetu amma irrumaayyuu qaanfachuu eegale jechuudha walumaa galaan anammoo baa tokko hin boobneef gammaatitti isima sanallee silaa osoo akkuma nasiiba barbaade irra ka'uun uumamu sana kana guyyaa guutuu keessa zuzzuuraatu moolaa garuu bakka akkasiisan dhaqee akka akkasiisan isiin argu malee jechuudha walumaa galaanii isinitti dheereessa kabajamtoota furdiftoota kiyyaa asumaan chaanala kiyyallee kana deebi'e kanaaf gammachuu qaba jechuudha dhammoo waa haasa'uullee hin danda'u jechuudha baay'isee haasa'uu hin danda'u yeroo haga kutaa yeroo biraa waliin dachaanitti haqa qophii kana katmaraan wajjin turaa feerraa kooti asumaan isinitti dheereessa jechuudha viidiyoo biraatiin isin dhufa jechuudha viidiyoo sana immoo daawwattoota kiyyaaf kennaa addaa wayii qaba jechuudha walumaa galaan amman himusi daawwattoota kiyya qofaaf kennaa yeroo duraatiif ni jedhee ture jechuudha sun immoo kennaan isinii kenna sun maali yoo jettanii hamma isiniin himu walumaa galaanii munaasabaan isaa immoo chaanala kiyya ka deebi'e kanarratti ilaalchise jechuudha kennaa ajaa'iba takka abbaa carraan baheefiif kenna jechuudha walumaa galaanii ittillee dheeressu kanaaf immoo kennaa sanillee guyyaa muraasa qofa yookaan yeroo muraasa keessatti qabadhee isinii dhufa haa qophii kana xumura wajjin turtan galatooma warra assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh yaatillee waan hundaan silaa waan si qarqaaruu danda'uun sima qarqaaraa garuu hin dandeenye dhiifama narraa godha isin jedha akkati taatee akkatitti barbaaddullee numa arginaa garuu ammoo namni hundi maan nagahee illee osoo hin ta'in jechuudha osoo hin ta'in dhugaa feenaanii walumaa gala waan jedhu qabachuu walumaa gala waan jedhu qabu garuu walumaa gala naga barbaade aan jettelee bakka osoo natti himin faaba barbaadee ture jechuudha walumaa galaani kanaaf ammoo osoo waan takka deebii gammachuu takkasii fi deebisiin asitti deebuun kiyyammuu xiqqoo baay'ee na gaddisiisee asumaan sanallee dhiifama narraa ta'e isiin jedha qophii kana xumura wajjin turtan galatooma horaa bulaa assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh